sagantaa tapha iidaa bifa gaafiitiin taphni akkuma reefu sanii kaabee jira tapha sanirratti gaafii gaafatama gaafii san sekondii 10 qabamaaf sekondii 10 keessatti yoo kan hin deebifne ta'e nyaata sangaa hin nyaatu jaama nyaatuma hixaaree mun tan harkate sanuu nyaata bifa hixaatiin kakannamuufi yoonii fi kan hin deebifne ta'e sekondii 10 keessatti nyaata kana ilaalee wal deebin. Muaz keekii si gahee ture saniif keek kanarratti keek kana nyaachuudhaaf shartii 5 si barbaachisa. Shartii 5 san sagantii 10 keessatti deebisaa nu deebista. Deebisaa maal jetti gaa keek kana nyaachuudhaaf namni carraan keek harkate maqaa dhalaa kakaarraa ka'u 5 deefi him. Osoo sagantii 10 nu geenye. Karima takka sagantii deemni jetti gaa. Karima jeemi takka Ayye sagantii korona dhumtee jirti. Abbaan keekii keek isaa dhabee jira waan yeroo jalqabaa hedduu keekiif hawwee jiruuf jecha. Ayye appil kun abbaa carraqa basa ta'uun ooluu akka ilaalu kanatti Muaz Ibrahim appil kana nyaachuudhaaf shartii 5 barbaachisa tasa maqaa nyaataa 5 daddafinaa him ka'aarraa ka'u. Ala Takka ananas Einaba Einaba Era halawa Hara Abbaan appilis gaafa sagantii kun keessa dhabee jira. Hayyeega abdii Adam arraantana carraa qabeessa bareedaadhaati asirratti mushabbaka argachuu qabdi. Mushabbaka nyaachuudhaaf immoo waashan sibees shanaan maqaa maarraa ka'u maqaa mukaa 5 daddafinaa himti. Muuza Takka muzni illee waa mukhallee miti wajii takka abdii Adamis gaada wantoota keenya akkuma ilaaltanii gartanitti isaan diruu waa takka himuu jiranii Mu'aazii fi Mu'aaz Ibrahim qofaa waa lama himee ture. Egaa akkuma rifuun tana turreetti abbaa carraa muuzaati gaa ammaan tana. Hayyee namni carraa muuzaa gaa suudii arraan tana muuziin kun waanatti dhiyaata yoo abbaa carraa qabeessa taate muuza kana gaana yaalaa kaastee nyaachuu dandeessa. Hayyee waan namni sodaanne daddabi sagantii 10 keessa sagantii 10 keessa naayim. Waan namni sodaan. Naayim defi naa isaaf. Sooftii. Takka. Mana. Lama. Wanta qalama. Sadii. Muka. Afur. Dhumte. Hayyee gaa suudii sultaan gaa carraa qabeessa salaatee waa afur guutuu himeeti abbaa muuzaa jechuu waa takka bicharatti sagantiin itti dabartee jettee innis muuza dhabee jira gaa. Hayyee arraan tana gara abbaa hababitti deebinee jirra. Abbaan habab gaa sagantii 5 keessa muuza kana nyaachuudhaaf waa 5 nu lakkoofta waan namni hin nyaanne 5 daddafinaa him. Arama Takka. Sooftii Lama. Biyyee Sadii. Muka Afur. Dhume Horobduusaa Hayyee gaa daawwattoota keenya asirratti dhaqqabaa sharamileen carra qabeessaa miti waa afur inni silaa jala dhiyaate waa takka bichaata ta'ee carra qabeessa ta'uudhaaf waa afur guutuu himeeti waa takka dhabee ture jechuudha. Dhaqqabaa sharamii fi suudii sultaan ukkulii ta'anii turanii isaan kun hedduu silaa dhaqqabaa nyaachuun hin ta'u suudiin hin ta'u nasrattiin hin ta'u istiidiyoo nasrattii fi maarree jee uma harki silaa hime makiinaa maarree jee hime ni harkatan waan namni sodaanne jennaan waa hedduu jira islameen faanti hedduu isaan lameen malee. Hayyee gaa daawwattoota keenya arraan tana dhabanii jiranii arraan tana ati hin qabduunis as keessatti argamee waan jiruuf jecha deebisaa 5 yoo nu hime qoonqoo tana keessaa taffedee nyaata tana dubbadhee turetti waan namni sodaatu waa 5 dafinaa hime. waan namni sodaatu waraabessa Takka. boofa Lama. qirreessa Sadii. leenca Afur. hamtuuta 5 ati hin qabdu arraan tan hedduu gammaddee akkuma duraan gadditee turtetti ara gammachuu ajaa'ibaati siraa mul'ata mee boliyyan keessa gaa dura carra qabeessa taate carra dhabeessa taate ara carraa walitti harkattee dunyaan fara qalamaan taate jecha akkee kana keessa waan qoonqoo sana keessa jecha gama nyaata dabarra gaman maan gaa abbootiin nasiiba harkatan isin hundinuu nyaachuudhaaf maal jaansaa jalqaba bismillah jaani ayyi bismillah jettanii isin hundinuu eegaluudhaaf haa dhame moo bishaan dhugan dhugaa nyaadha Mubarak
በሚያሳሱት ቀናት ኋላ ደስታ ያዘለ የሐሴት ጥላ በጌታችን የተቀደሰ እርካታው ቀን ዒዱ ደረሰ። አያ ተነሱ ነሽቱ ፍኩ ድመኳ ሸብርኩ ተክቢሩ ይሰማ ይዘከር ወዳጅ ዘመዱ ይሰብሰብ አሁን እንላለን ሊላሂ ልሐምዱ ዛሬም ደርሰናል ዳግም ለዒዱ አሁን እንላለን አላህ ከቢሩ በርሱ ችሮታ ቆመን ከበሩ ሙባረክ ijoollee qaama jiru TV keessa jirtanii suuta nyaadhaa maal waan takka tanarra hafti dhaatanii fi nashaneessu jirtura laaffisoo shuuroo minaamin wanni kanaa kun asirratti hin dhiyaanne maaliif dhiyaachuu dhabde gaaffiin qaba. Ajiga deebisaa fi nin deebisaa fi akkasi kaaniin kun garaa kanaan laafaa beeyte eegumaan walakkaan kee kan ati hin qabduu yaadadhe yaaboo. Ati hin qabdu yaadadheetiin dhiiroo inni sun hin qabu akkam jee eeysa qote dhiiroo ati hin qabdu sammee naa barbaade harkatee jira yoo ati hin qabdu dhisi nama uddara isaa tujjaara akkasi akkas taanaan akkuma kiyya kanatti qophii idaarratti hoggaanii fi nyaata miskiina yaadadhaa yoo namaaf rifadhaa laal rahmata walii godha. Abuta kana kan anaa tura tujjaara beektaa isaa kan hundarra waan ajaa'ibsitti hoggaa duraan qabdu naan jaanii kophaa nama bisan anammoo akkasumatti obboleeyya kiyya kana boodaa fejee mee waan qabda sirra tolbaafadhu ni jiran jeetiin kan isaan tokko illee nan bisin ati hin qabdun tujjaara jeetiin akkana laal kana zaayiba kiyya yeroo jalqabaa tokko jira sanii fi kaayya kanaas akkasitti mee muuza kanaas hunoo hangana waan ati hin qabdu naan jaanii. Yaadaan qaba asirratti osoo ana dursitee jeetii yaadii. Garuu ati hin qabduun har'aan tana humnaan dirqiidhaan norraa gurrate malee jaalannaan hin kennineef. Maaliif jennaan garuu anna jaalattanii kan ishee jaalannee kennineef. Waan ta'eef garuu hanguma qaburraa ollaa kiyya guyyaan kun guyyaa iida al-adhaa guyyaa namni gammadee hoolaa qaqqalatee cooma saasan hunda waliin gagga'u kanumaafuuf waan qabdeen rabbi sodaadhaachi jiraame sanumaafuu amma tajaalannaatiin kannaafi ati hin qabduudhaaf ati hin qabduudhaaf tokkicha naa guyyaa irraan tanaa keessatti nu hundinuu akkuma irraan tana ifiif nyaannee manaa qabnu kan qufnee nyaannu kanatti miskiina ala jiru tuuhannee miskiina guututti nyaachisuu qabnaan isin jaa qophii irraan tana argachuu asirratti argamuudhaaf jecha waan gammachuu ajaa'ibaa waan isin dhaga'amaa isin hundinuu takka gabaabsaan nuuf ibsa. Guyyaa ajaa'ibaa guyyaa iidaa rafaati guyyaa namni foon nyaatee jala keenya garaadhaan darguma jee foon oolaatiin nyaadde iidaanillee taa'u dadhabee gisee garuu galfachuullee dadhabee. Wallahi garaan nyaate awoo maacha allaarra qufeen jira. Duraan dursee Nasruutii fi hedduu baay'ee galatoomin jaanii har'a sagantaa tana qopheessee asirratti nu argamsiisuudhaaf baay'ee guyyaa iidal adhaatiin kanaafuu hedduu galata guddaa nu biraa qabdaa jechuun fedhe isaanis kan asitti argamee irraa asitti qophii tanaa wajjin barsaa keenya wajjin asitti gaggeessaniif hedduu galatooma gara ogeessa kaameraa keenyaatiinis hedduu galatoomin siin jira. Duraan dursee Nasruutii fi galatoomfachuun barbaada guyyaa iidaa kana asirratti naaf heeree akkana na bashannansiisee na kokkofalchiisuu kanaaf hedduun galatoomfadha. Daawwattoota TV Nasruutiin hedduu galatoomaadhaan jaane. Duraan dursee alhamdulillahi rabbi yaan bagaarraan nageen jaani akkasuma gammachuu hedduu na dhage guyyaa irraan tanaa kana goof gammachuu hedduu na dhageema garuu namaan bagattiin isinin gahee jooniin qaba. San keessaa tokkoffaa irratti warreen bagaan isin gahee jooni akka nama tokko jechuudha. Kilabii Nasraddiin International Teekaandoodhaan bagaa irraan tanaan isin gaheen jaan ammaas illee akkasuma daawwattoota keenyaanillee bagaa irraan isin gahee guyyaa kana ollaa keessan ta'odhaa akka kiyyaa akkanaan kobaatiyyatti nyaata fudhadhee kobaatiyya fixessan hin ta'inaadhaati ollaa keessan ta'odhaadhaan isin jaa galatoma. Hedduu tokkaan gammadee maaliif keeka yeroo meeqa waliin naa dhaabbateen abbaa nasiibaa waan hin ta'eef jechaan hedduu takkaan fi gammadee ammoo takka taniin dhaammadhu daawwattoota Nasruu TV hundaanuu baga iidaan isin gahee isiniin jechaa viidiyoo bareedduu tana laayik sheer godhuu hin irraanfatina isin jaalannaa hedduu isin jaalannaa galatoomaan isin jechuudha. Daawwattoota keenya gaa taphni hedduu nama gaa boodarratti kun akkuma isin gartanitti taphni nyaataniiti bashannanii dhume sagantaan isaa guyyaa irraan tana akkam
الران تنا جالس كان تنا وانت جرون كان قبجم تو جالتهم تو رتريكون تنا جنة تورتي تنبي ربي برتي سكان فلتهم تولا تكبير تاسن جنة يا رب فعل إن شاء الله هنجا ولتي ذي بنوتي تكبير تاسنا وجين نول انترا نوجين جا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وحزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد